lootorii dhaloota jaatanii limarsa torbaffaa tanaan gurgurtaa siisi gargaaree koomishinii sun argachuu barbaade akkaataa ittiin gurguran mee waan kan xiqqoo keessan hubachiisi gaafiin jettu dhiyeen kan irra deddeebiin naaf haa turtee feesbuuk irratti waan kana na gargaartanii hojjettanii fillee koomishinii jala argachuu dandeettanii maxxanseen booda namunda daddatti ibsurraa bakka tokko walii qabee karaa viidiyootiin gabaabsees namoota hundaanuu akkas jedheeni bakka yeroo ibsu walii qabee hinneetti sanii hennaa isan beeksisaa linkii sanii ergaadheeni ture an viidiyoo tana kanuma irratti deebii kennuu fi hojjadhe akkaataa ittiin gurgurani baay'ee salphaa duraan dursee namooti waan kana irratti na waliin dhaabbatanii naaf gurgurtanii ofillee faayidaa irraa argachuuf fedhii qabdanii fedhii agarsiisaa jirtan hundayyuu cimsee san galateeffadhaa baay'ee salphaa bakka kamiyyuu teettanii Nageelle Booranaa Yaaballoo Meeggaa yuunivarsiitii bakkeewwan barbaadan kamiyyuu teettanii na gargaaru naaf gurguruu dandeettanii tikeetiin namtuun tikeetiin naannoo kumjaa qopheesse akkuma viidiyoo kanaan dura irratti ibsa kanaaf na dhibde malee tikeetii 20 gurguruun nam tokkoof waan baay'ee salphaati. Tamaatiif jabaatee hojjettee neetwoorkii of jala ijaarrattee namoota sigarawwanii namoota yaamanii sii fidan of jala ijaarrattee guyyaa tikeetii 50 gurguruullee dandeetta. Kanaaf guyyaa birrii birrii 200 irraa argachuu danda'anii waan baay'ee salphaati. Akkaataa ittiin naaf gurgurtan irratti ibsa gabaabaa isanii henna jalqabaa waan kan irratti tokko wanni hunni lootorii dhaloota jaatanii marsaa torbaffaa yookaan jaaggamisa beennachuun maal jechuudha marsaa torbaffaa jiraachuu kiyya agarsiisa. Lootorii jaag haadha sun jaaggiin jaatanii jenereeshinii agarsiisa. M7 sun emmi afaan oromoo kan irra fudhadhee marsaa torbaffaa jechuu agarsiisa. Amma marsaa torbaffaa jiraachuu marsaa tokko agjaa bifum kanaan gurguree karoon feesbuukiitiin akkasuma namni bakkeewwan gargaraa Yaaballoo Mooyyalee Naarobbii Addisabaa bakka hunda Shaashamannee irra bitatanii akkasiin baasee abbootii carraa badhaasa dhaqqabsiisee badhaasa yoo xiqqaate badhaasa naannoo 31 akkas abbootii carraa dhaqqabsiisee jira marsaa tokko agjaa keessatti jechuudha. Kanaaf jaaggamsa beennachuun marsaa torbaffaa jiraachuu kiyya agarsiisa. Marsaa torbaffaa kana gatiin isaa meeqa haadhu tikeetiin tokko birrii 50 badhaasii ammoo carraan tokkoffaan birrii 70 carraan lamaffaan birrii 50 carraan sadaffaan birrii 30 carraa 10 of keessaa qaba. Footoo irratti ilaaluu dandeettanii kan fakkaata namni tokko tikeetii akka barbaade bitachuu danda'a. Birra akaawuntii irratti erguu qofaan yoo tikeetii tokko barbaade birrii 50 ergaa yoo tikeetii lama barbaade birrii 100 yoo afurillee barbaade birrii 200 ergee akkasiin baay'ina ginni barbaade sun galmeessanii fi footoo kaasanii fi erganii fi kun kan fakkaata kan nama hedduullee hin beekaadhe yaada kaani carraa kana akkamiin bitachuu danda'a jedhu kallattumaan birrii namni suniin ani harma lakkoofsi fakkeenyaaf tikeetii sirratti ergaa akkaataa si hubachiisa sirratti ergee piriint gootee baaftee namoota suni galmeessitee fi erguu fi qofa. Kaani akkamiin si waliin gurguruu danda'a akkamiin si waliin hojjechuu danda'a jedhu irratti tikeetii harma galmeessee sirratti ergaa tikeetii filee select godhee sirratti ergaa tikeetii sun print gootee artikoopiin hin baafta achiin booda bifuma anam gurguraa jira kanaan ciccirtee namaaf gurgurtee birra akaawuntiin tantee irratti erganii waan gurgurte galmeessitee fi footoo kaaftee in ergitaa fi waan ammoo guyyaa gurgurte nallee galgal walii qabdee telegiraamii yookaan feesbuukii irra naafeetta haan ammoo birrii waan gurgurte guyyaa gurgurte walii qabdee galgalee naaf ergitaa jechuudha. Haala kanaan tikeetii tokkorraa koomishinii birrii 10
argachuun guyyaatti yoo guyyaa barbaadde fakkeenyaaf guyyaa tikeetii 10 yoo ta'e tikeetii 10 irraa gama argata jechuudha birrii 100. Kanaaf birrii 100 san ta'e kallattiin si erguu danda'a. Kaan kaa fakkaata. Kaan ammoo carraan kun yoo bahe akkamii beekuu danda'a akkamii bu'aa maani waan jedha irratti gabaabsee himee wannedha. Carraan kun akkamii bu'aa haa irratti carraan kun akkuma kanaan dura akkuma lootoriin kamiyyuu bahu tikeetiin kamiyyuu koodii ifirra qabdi. Koodiin isaanii hundinuu adda adda koodii sun hin adda baafna. Afteen tikeetii kana kompiitara keessatti nu bira taftee jirti. Aftee kana deemnee piriint goona eegisiin xumuramteen booda keessaan baafna. Achiin booda maan goona waraqaan tokkoon isaa addaan ciccirree dhimmarraa waan akka saafaa bal'aa wayiitti hin argumna. Achi nam karar deemee yaamne hin fuusimna. Carraa kana namni suni tokko keessa fuudha. Viidiyoon deeggaramna. Viidiyoo ammaan dura wanni hiyyirra feesbuukii jal seentanii bakka viidiyoo jal seentanii argachuu dandeessanii piroofaayilii feesbuukii hiyyirratti haaluma sun hin baafne carraa tikeetiin jalqabarra fuudhame. Carraa tokkoffaa tikeetii jalqabarra fuudhamsuun irra lakkoofsa koodii jira. Koodii tana carraa tokkoffaa koodiin tikeetii jalqaba waraqaa jalqabarra fuudhame achirraa nam bira fuusifna. Lamaffaa jechuudha. Lamaffaa fuudhamellee carraa lamaffaa sadaffaa fuudhamellee akkasuma fuudhanii fuusifna. Achiin booda koodii tana waraqaan tokkoon isaa koodii adda baaftu jiraanne waraqaa yeroo ammaa waliin marree fuunsuun maqaan irra galmaan jira lakkoofsa qofa. Maqaan nam bitatee irra hin jiru. Achiin booda maan goona waraqaa cufayyuu yeroo gurgurru galmeessine maqaa abbichaa irra galmeessine hojjanne karaa feesbuukiitiin bitate FBN maqaan FB isa galmeessine yoonni ammoo karaa offline bitate bilbili isaa irra galmeessine duraan waan jiruufi galarii keessa silkii keessa deemne yookaan feesbuuk irra waan fasuuwwan keessa deemne hin barbaanna lakkoofsi sun eenyu bitatee haa jedhu achiin booda lakkoofsa koodii suniin wal fakkaatu. Koodii suniin takka taate hin arganna. Maqaan nam suni jalaan jira lakkoofsi jalaan jira. Kallattiin irra dawwallee abbaa carraa taatee jirta bakka gammaddee yoonni abbaa carraa tokkoffaa ta'e bira 70 yoo carraa lamaffaa ta'e bira 50 akkasuma erginaaf jechuudha. Waan kana immoo odeeffannoo ta'an guutuusii akkuma duraanii wanni hin deeggaramne feesbuukii irratti viidiyoon deeggaramne kenna footooleen hin kenna carraan ba'uusaa duratti yuusan beeksifna ammoo yuutuubii namoota karaa feesbuukiitiin namoota onlaayinii liivii nu hordofan yeroo sunitti namoota 5-10 filannee qaba gargara ta'anii nu hordofa. Inni kun qulqullinaan buunee dhuma irratti koomentii haa kennani namoota akkasiin qopheeffanna. Haal kanaan buufna isanilleen nama karaa keessaniin bitame kallattiin isin qunnamnu isin qunnamne isanilleen akkana bagga madeetanii karaa keessaniin kenninaafi haalii jirkan fakkaata tikeetii bakka kamiyyuu jiraatan yoo waan kana hojjechuuf fedhii qabaatan nu beeksisuu qofaan hojjechuuf fedhii qaba hojjechuu barbaada jettanii aanaa jirtan yookaan godin jirtan aanaa jirtan yookaan magaala jirtan yookaan yuunivarsiitii jirtan nu beeksiftanii tikeetii ardu koppii kallattiin isan dhaqqabsiifna. Soft copy isan dhaqqabsiifna ardu koppiin baafachuu dandeettanii yookaan ammoo namoota bakka hundattiyyuu namoota tikeetii sun piriint godhanii namoota barbaadanii 20-30 itti qoodanii wanneenna. Kanaaf haal kanaa salphumatti hojjechuu dandeettanii namooti walii dabarsaa namoota hojjechuuf fedhan hundayyuu namoota biraallee naa gaafadha akka isaanii waan kana gargaaranii akka danda'ame saffisaan xumuru goona. Haal kanaan hojjetanii jechuu barbaade Horaa bulaa deebana waan gaaffii isaaniitti hafamiyyuu naquun nama isanii deebisa bifuma kanaan isanii deebisa.
akkasii galatooma.